zamzaanis wal quban qabnu waliin dawwalle waa tokko naasofnu maal irratti walii galan achirratti jedhee gaafannaan ustaaz Hamzaan na jala jiru nagalchilleen jenne cumbura jala ol galchee ijoolleen naa himuu hin dandeenye komentii dheeraa barreessinaan ustaaz Hamzaa jedheen waan ta'eef Facebook irratti maxxanfame wayi argeen jira sana illee asirratti dubbachuu barbaadu rabbiin rasuulli arge yookaan nabiyyiin arge yookaan ambiyaan arge wayi jiraayi jedhee gaafannaan lakki wasafamu rabbii in argamne namni rabbiin argeera jedhu in jiru akka namni harka lama qaba maaloo qaba miila qaba maaloo jedhu miti calluma jedhi naan jennaan utuu kanaan waliin taggaa jirru isaanii wajjin dhufanii ustaazonni ol galanii egaa ani hin beeku waliin haasaa hangaaffiinan kaase lafaa fuudhee tunteen husuu fi fooyitu waliin taggaa jiruuniyyi achirratti rafe jireetanii laayivii sana baasee amma bilbila kan biraatiin baasuun danda'a jechuudha. Isinii dhageessuun danda'a waan an dubbadha jechuudha. Akkuma hangaleen sana barachuuf hangalee yeroo hangalutti isaanuma argee wasafamu jennaan anis immoo rabbiin namni malaayikaan arge yookiin nabiyyiin arge jira ka jedhu anis hin baranne kanatti godhame akkasuma gaafa gaarii matuun tiraadhu ustaazan dhufanii dogoggoraa waan namzaan sitti dubbata jedhannaan ol galcheedhee ol galchee waliin haasa'uu jammaranii sa'aatii afurii Abu Mu'aaz illeen dhufan isinilleen dhuftan waan hunda waliin haasoftanii walii galuu dhabamnaan abdiin isin buusee anatu isin buuse jedhee narrifadheeyyu abdiin anatu isin buuse laa jedhee hundayyuu buuseen deemee dhiisi sana wanni haqiiqaan ana bira jiru kanuma gaaffii kun gaaffii kana gaafachuun koo badii yoo taate badiidha nan fudha tokko inni lammaffaan immoo an ustaazaa jedhee Bashaar waa barsiisa wanni kun dhugaadha moo dhugaa miti jedhee isin gaafachuun an saalfadhean isuman gaafadhe eessaa fidde ati waan kana fuutee olii gaddeemta isas viidiyoo isinii baasuun danda'a eessaa fuutee olii gaddeemta ijoollee shamarran nama 600 nama 700 gastiira shamarran 8 guuttatee haasaa bula wanni kun akkana islaama tokkotti natti dhaga'ama hadhas isa barsiisa booris isa barsiisa nan gaafadhe gastii qoratti jennaan daliilan qaba jennaan fidi ragaa quraanarraa waan amma haasaartu kanan jedheen achumaan ustaazee maamba bayaan dhufe dhugaadhaa jedhe yoo dhugaa ta'e egaa akkasitti dubbachuun hin taane hadhas boris kanumarraa ta'anii akkas dubbachuun hin taane jedheen irratti dubbadhe badiidhaaf yookiin amantii koo diinal islaamii rabbinaa kennu of harkatti xiqqeessisuu yookiin waa biraa rabbi keessa namaa arga jechuudha. Waa biraa fakkeessuun hin danda'ama. Waa'ee amantaa irratti garuu fakkeessuun gonkumaa hin danda'ama. Lammaffaan kana. Sadaffaan immoo isinitti wal fakkaati malee sadaffaan immoo imma hadha kee irratti awwaleetu gastiira galee na gammachiiftaa naan jedhe maalan si gammachiise jennaan eebbifami maaloo jedhee sii kadhataan jira kadhannaa sii kadhachiisaa jira jennaan maallaa kadhachiiftaan jedheen maallaa kadhachiiftaa jedhee kolfeedhaan dhiisati mubee ati hin beektu waan ati hin beekne danuu sitti maa jedhe jennaan awwalee akkannaan jira jennaan gaaffisanii si gaafadhuun jedheeni dhugaan dhugaadha dhugaan immoo kan rabbiiti rabbiin inni nama uume hunda makhluuqa hunda uume in arga gaaffisanii si gaafadhuun nan gaafatini abbaa amantaa kootiin fida gaafadhuun wallaahi fidi nan gaafadhan jedhe waamee fide dhaggeeffadha jalqaba saatarii nageenyesi waamee finnaan footoo gadi baaseen kun Yesuusiin jedheni waan barbaade nan gaafadha aariin hin jiru wala rabsuun hin jiru jennaan obsaan hin jiru namni nama rabsu abaaramaadha akka amantaa keenyaatti nan galatoon kun Yesuusiin jedheen footoodhaan jennaan lakki Yesuusii miti jedhe fakkeenya isaatiin jedhe akkasii maaliif namni baatee deemaree namni maaliif mana keessa karaa irratti baatee deemaree jennaan dandiise Yesuusii miti dhiiseen dabarfadhee gaaffii lammaffaan koo shamarran yeroo charchii dhaqan shaarbii uffatanii yeroo charchii dhaabaan shaarbii malee qullaa mataa qullaa deemuun kun akka amantaa keessaniitti rabbi fakkeenyaaf nam tokko summa amanuu summa kafaruu waan jedhamtu jira rabbi jira hin jiru waan rabbi jaallate hojjeta waan rabbi jaallanne immoo achi dhaqanii hojjeta waan salaata taariku salaat jedhee itti meen
تاريخ الصلاة دلما أكرم ربي جرا إنجرو ويتي جدي فودا تمان أما ينزوري سكادي أصلي سكان مغربا سكادي يروني سكان سنتي يرون سكادي تربي جرا يرون سكان نتي ربي جرو جتشو فكاتا كيسانو أكمي दुबर्ती शार भी फते मना मनता के अगल तो अर्ग जरा में अच्छी बात है अब आप तो कजरो रगाना आफिदी इंजन नोसाला रगाना आफिदी फकेंगा रब्बी दुकान के सजरा रब्बी इंगन बक्का हुंडे जरा रब्बी अलखली जरा उया जरा बक्का हुंडे बोलने के सजरा रब्बी बक्का हुंडे युजरा रब्बी इन्हीं को निम्मो शार भी पता नहीं मना मनता के सगलों शार भी पता नहीं रब्बी जरा वाका युजरा अच्छी बानी मुशार भी मरे देमुन वाका युजरूसी निकाम फके सु जन्नन One day radu banani lucky yama mada yama mahamit jadi na kai ne kana ko barbada to kana angiru to murarra bakalum buanu jede ragawa ina do bisatoi nyugallan ali dufe ahmad dufe unda jara yuala tugache anga fi ko to muratti gafi ko ro to muradu bella matikami bella mamadi rabbi mo yesustu goftada warri durani mal labani minam jirani an kalbin ko yujal baranjuru asini whatsapp ya namana sar achuman falmisun jari wali fal majuru bella makabadda tibbo gasti unda ratti den tani gasti ko ratti gasti na marati tak tani mana uftani wali kara karinati namnu asini rabarata bella madati wali tikotta wali ina saaka husuf fo iden gadati jannan جرى الشيخ أول جرى مالي جنان جرى الشيخ أول جرى أحمد موجودني يا ربنا لو قصيسين جرى وديني ميتي نوجين ورقو قدام بيو بربادة ورقو قدام كيفيتي جرى نيولي تجانا أما تقولي ساتي ولين فالمو الكلتاني والبيلما والفلما mana كيسري تكا إفوي في وصولين قدانو تيرا يو كان التالمو أجندا كاتني سيرا كاتني ولين فالمتاني رغالا وجي ولا منسيسو مالي gasti hunda rade tadi wala falmina anaje rajiru video mali mubarak kan ustaz awal kaba jama kenya ustaz awal mubarak jattani dubatano fi messenger ra muammas photo ka sani facebook iranisi mubarak musamma kala jadani dubata jiru ustaz awali jannan na ergi ngere na bicar sinaga susunanda na tergami video nis wallahi summa wallahi waraba menalu mal ustaz awali ana gastiiko abba barbade gale ke saola ababa to ko darbatan isinu wal ginani jolle ni sinkabaji singalchiti ufani mubarak wonniyati kada gote orgala mantadan jedani na do wumo na rafsan betulu fani gasti commenti jela tulu hola silte hattu mali jere arabi eddu mata do fe mal tu jira jandam branan jere she waktu makake rasa ranan jelani sini gale araba jamare jennan jarana islam ni tokko nama arrabsa araba baratani sini pembasa video raga do korbadan kute sini bahasa jo islam ni nama arrabsa araba baratani jeretan are acu mana dini dufe maliga usul dufe uso abana manta tokko namni shahada qabsisu namni amanta labsu tokko mubarak jadi bakkan jirati maka qora do bacun tanan haram jadi sabam nisa rasul ke ngale salatu salam jara calam beku akasakasi sigossu dando yo akam jallate yu jaryo sakabata di sigossu dando bale makakira gasti to qora ta dia so bakat jirati orgada beran nagaha agor fatanu mubarak nama rakisu bidi yo rakises agor fatanu beran naga nan mal ustazon nikun ana mana khotira tulumnan wama jennan isuma gumammo wama mubarakin yo jattan miti sini miti warina arab suyu wama jennan nama da quran warina arab suna barbadu yo isin mubaraki wama tokko yo jattan ufundanda kana mubarak tani bet malif nawam tayina rada danin betanu nan are na tidagami isino abada obolesa hada hadan kamnu abban kamnu bakka abba rabbi gariti isiruma warra ulama abba kenya hada kenya jenne isin jala de majira isin rafa kenya mali barata ga nana rafame ustaz wallahi summa wallahi nana rafame akas kan
Balage balage mana balage Namira keessa seenin mubaarak. mana balage tikajiru fannage Mubee qoyga. Mube la namira keessa seenin inshallah. Das gabbi mana soonen tumramma tumra inshallah bira geenya jira. Abdi dubbadoo waan. Lakki isin dubbadhaati erga isin waa jettaniin moo waa jedha moo jedha isin taaneen jedha. Ayyetole ani rakkoon bakkee jiru mubaaraki sadarkaa isaadha ufumaa isaatiyyuu hin barree jedheetii yaaduu jira akka kiyyatti. Sababni isaa rakkoon jiru bakka kana jedhaan. Yaa mubaarak keenya akkuma siin jedhe namni nama guddaadha jedhee silaala. Nutu akkasumas silaalla. Nama caanaa gochuu danda'ullee jedhee jennee silaalla. Ati nama walitti qabdee wagguu nama tokko seensiftee haasoftu amma duratti makana gurbaasanii wagguun gaafadha jettu kana siif qalbii sitti fakkaata yookaan siif akkuma aadii wayii sitti fakkaata. Nuti ammoo ilaalchi keenya akkasiidhaa miti. Nuti kan nutti mul'atu namoota achi taa'ee haasa'u waan gurbaan haasa'u. Ati arguutti hin jirtu yeroo san gaafattee taa'u jirta. Jarri amanticha lallabachuu jiran duuba sanii amanticha lallabachuu jiran. Ati nagooma haasa'utti jirta garuu duuba sanii waan jiru laallanti. Ati dhugaadha gaafiin sitti uumamin hin jennu. Gaafii gaafachuun islaamummaa keessatti rabbiin fas'alu ahla dhikri jedha. Gaafachuun waan sirriidhaati. Gaafachuun dirqama. Nabiin Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam innama dawaa'u li'iyyi as-su'aal jedhan. Fayyaan yookaan dawaan nama waan beeknedha gaafachuudha jedhan. Gaaf tokko guyyaa tokko jarri takka deemaniiti si galtee garuu bakka tanatti waan ilaalamuu qabu eenyuun gaafannaadha malee. Nuti illee akkasitti haasa'u jiru. Eenyuun gaafachuu qabda wagguu gaafattu ati amma nama tokkodhaa miti mubaarak laaluuf ilaalati nama 5,000 ofirreegi 10,000 si hordofu kana ofirreegati kophaa kan keedha of qofatti ilaalin nuti waan nuti mul'atu namoota achi jiru malee mubaarak musammaa tokkicha qofaadhaa miti namni gaafatamu kun eenyuudha kan jedhu guyyaa tokko jarri takka nabi Muhammadiin sahaabaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nama saddeetaniitiin akkana wannaa bahan imala bahan tokko keessa janaabatu itti dhufe janaabani beekta dheetii yaada. Eegasani ammoo baadiyyaa wagguu baan biyya Arabaa kan inni beektaa dhakaa qofa jira bishaan hin jiru baay'ee waan niqatu dhabe. Waan niqatu dhabee jennaan bakka saatima qorraa keessa bishaan wayiidhaan jira bishaan qorraa kanatti fidanii silaa saati qorraatitti beektee silaa yeroo nama achi xiqqoo seechisiisu yeroo nama fayyamuu jira tayyammumaan salaachuu qaba silaa ture. Dhiqadhu dirqama jedhaniin shari'aa keessa dhiqachuun isuma jira waan ta'eef yeroo sin barre jennaan namtichi niqatee itti qorree hin du'e. Eega du'een booda nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hin ajjeeftanii jedhan. Maaliif yeroo wallaaltan san maaf hin gaafatina jedhan. Si galtee dawaan nama waan beeknedha gaafachuudha jedhan. Dhugaadha kun islaamummaa keessatti isuma kana jira waajibinuma dirqama. Waan sitti dhagaame tokko nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam sahaabaan gaafachaa turanii bara. Rabbiin eenyutu uume warri jedhee gaafatu jira. Nabi Rabbiidha alayhi salaatu wassalaam gaafiin sun akka gaarummaatti ilaala. Laakiin bakki rakkoodha bakki nuti jechuu jirru ايوه وهو مجروعي مداك ابو تيب نمتيجي انو كان وني نوتي ستي عرف سبب نسادا ماليدا وني تاتي نغافه سنتي ديبسا انو غافه مادا اسرت اتي ونفت انتلو قبدومي اكا كوبا كان كي مبارك مسماتو في الالين حواس نكون حواس مسلمات والجيجرا غافين غاف اسلام ماتي ديبا اسرت غدا الالي ديبا اسرت غدا ان اللي وني ستي عرف سوا كان مالي وان برا والله وانت كسرانك وانت كنت ارونكبو وان اتقوت اسلام ما كيسا وانا كان بلستيده يو اكتا سارا چوبو يدليد ثم معصيادا معصيان جدو كان كتب جدو ربتي توبه سوان كلا ديدات سو وان دفان لكن امو وان اسلام مرت ديبا غود اسرت ديبا غو چجرا كون حواسرت ديبا غود اسلام مرت ديبا غود غافينا تغافت سيف كلالين اما نما سنسيفته غرباتو كچا ويدا سنسيفته غربا يدا سنسيفته سن وغواتو سيف كلالين لكن امو نمنا چجلا برتو ميقاتو بابرات مي سيرتين تلين نمنكم لمكم سدي سيور دفوسون منكم ملكية جريتين دفا مبارك إني جالتاف دفا وصوصي جيب بينام تكو سينور دفو بين غافو دفيتين جرو برسيبني كون إنيو سينو جر إجولين جالا كان براتو إجولين جالا كان براتو كان وانكر فؤتي ديم تجرا كان بالغو متبوبا تجرا سيغالتي كوان كان إلى لجرا نوتي وان نوتي رقا موسى كان سابو كان أبجيش ستار رمال وان براتي ميت أتي غافتشو وان سيريداتي لكن وقو غافتو فكين يف بيكتو تقول قد بيكتاتي بيكتو تقول قد بيكتا نمن ندوسي بيكا نمسي يعني مبارك مسمى توجدت يونا تدولت نمسي ولا شيخ جمال عليت يوم ورا بيكا مكان ورما ميديا رت وانا جلو كان يو شيخ امين ابرودات يو بالبلت مبارك مسمى توجدت مبارك مسمى اين سنجرا سنغافتا سيغالتي رومتا كان نمسي بيت غافي قبا استاذ فضل سنجرا نمن هندساتو يو برباچي ساته امو يروج عقيدارا واغافتشو بربادو يا جماعه مينا مويدا
Gastii namarra dhayxeetu yookaan ufii kan keetu waan jettee nama amanama nama islaamummaa keessatti hawaasni aqiidaa irraa fudhatu. Nama hawaasni kun ijaaramaadha. Hawaasni kun diigamaadha miti. Sigaltee nama aqiidaa irraa fudhatu yoo gaafatti nam tokko nam sitti dubbatu hin jiru. Sitti gammada malee barakaa rabbi isaa godhu jedhama malee. Laakiin wagguu ati waan tokko fiddee fakkeenyaaf amma namni kun wal karaakkaraa kirikiriin kun maal uuma? Shubhaa uuma. Saba kanaatiif jecha caanaa uumaatiin deeme. Amma waan takka si ibsame. Hatta osoo ati laal mutamaasika taatee osoo ati gadi dhaabbattee laal mooqifni kan kee gadi dhaabbataa ta'e mana kan keetitti gaafii fi homaama kana banuu baatte awwalan dhufeetiin ana gaafii sii deebisa siin hin jedhu yookaan barsiisaa kiyya sii fidaa siin hin jedhu. Sababni akkas jedheetiin dubbatu sababni isaa maali? Gaafiidhaaf ati karrabanaa deemta waan taateef mee mubaarakii kana fayyadamneetiin itti mana isaatti dhaynee lallabanaa jedhan. Asiin dura akkas gochaa turan. Ati hin beektu waan jarri haasa'utu nutu beeka. Siif dhugaadha qallaaliidha. Laakiin ammoo namni nama 5,000 musliiman 5,000 achi wal gaha dhayneetiin carraa kanatti akka goone lallabachuu qabna jedhaniiti gurbaa jala erganii naga gaafadhu yoo inni si gaafadha jedhe ammoo achi dhayna jedhanii ergasanii ammoo inni qaruu ta'eera dhufeetiin barsiisaa kiyya si fida jedha asiin dura illee jaalattaa miti isa guyyaa tokko akkas ta'e guyyaa tokko dirqamnee mana kan keedhaa anaa fi Farhaan seenneetiin raasawaa ture Abuu Maazil dabalannee jechuudha. Ergasanii wanni kun haadhiifamu jennee qalal gooneetiin turre. Sanbooda ammallee sanumatti deebi'a. Gaafati karrabantu namni hunduu sitti fayyadamuu barbaada. Namni hunduu sitti fayyadamuu barbaada. Ati maaliif jennaan ati nama si bira jiru kana widdiidha. Namoonni si jala jiran kun ammoo isaan biratti waan hin argamneef jecha yeroo takka dhufanii amantii ofii lallabatan. Duratti dhageeffachaa ture ani weetaati gaafii gaafattisan. Gaafii gaafatti. Wani lallababaa ture waan biraa gaafiin waan daqiiqaa takkatti dhumatu garuu lallabni ammoo akka ajaa'ibaatti lallaban si galte. Sitti fayyadamanii si biraa kutan wassalaamu alaikum. Qaruu ta'e dhaka sitti fayyadamanii si biraa kutan. Nuti waan nuti dhagame sababa kana mana muslimaatitti namni dhufee mubaarak karrabanee jennaan daqiiqaa meeqa teessisee hatta ijoollee keenya ijoollee wallahi akka malee lolaa ture ijoollee keenya ijoollee garee shaadaatiin. Takka isin maal achi hojjettan jedhe takka daa'iidha jettanii olii gad deemtan maaliif achitti tayyib yookaan maaf hin dubbanne yookaan ammoo maaliif gad hin buune jedhaani ture si galte maaliif jennaan nama 5,000 teessaniiti fayyadamanii deeman gaafii xiqqishoodha daqiiqaa takkaati ni beekna nuti macaafa ni beekna daqiiqaa takkaan deebisanii bira kutuu danda'an laakiin ammoo fayyadamanii lallabaa turan ati dhagaatiin hin turre akka si galte ergasanii maaltu nama keessa bu'aa ture dhaloota si jala deemu kana maaltu keessa bu'a sababni isa kana kan nuti ilaalu wanni sitti arrulle isa kanaaf taan ammoo kaati jetteef maaliif dhufanii nan dubbifne yookaan maaf nan yaamne kaati jetteefi isa kanaaf engadda si galtee gaafa abdiin dubbate sanii akeekee ture xiqqoosiidha waan kana hin jaalannu waan kana osoo dhiifame jedheetiin akeekee ture waan kana hubattee akka dhiiftuuf ture guutumatti hubattee waan sana achuma naa dhaabatuuf ture. Ergasanii ammoo na jedhee jennaan kaleessa ammoo yaa mubaarak mee namoonni itti siitan itti himaamee jedheetiin feesbuuk irratti maxxansee biraa deema. Suuraalee maxxansine maalillee hin goone akkasumatti maxxansee biraa deema. Har'a ammoo hogguu jarri sun dhuftee mana kan keetii lallabattu wanni kun gara khaxaraa adeemaa jira waan ta'eef jecha wanni waan miidiyaadha miidiyaa man tolcha waan ta'eef sitti dhufee wanna jechuurra akka namoonni biraallee irraa barataniif jecha mubaarak musammaadha dhaabbadhu jedhee lolee dhugaadha. Gaafa lolu ammoo si jibbaafee miti. Wallahi si jibbaafee miti. Ati nama muslimaa tokko akka nama muslimaadha waa'ee abbaa kan keetii dhaga'ee jira. Abbaan kan keellee akka isinii kana akka osoo hin taane nama diiniidhaaf of wareegu akka ta'e dhaga'ee jira nama naannoo sanii irra. Rabbi isaanii haa araaramu. Haadha kan keetiif illee Rabbi isaanii haa araaramu. Ajabdu samadiif illee Rabbi haa araaramu. Hunduma dhagaatiin ture laakiin wanni an barbaadu wanni nuti illee jechaa ture isa kanaadha. Rabbiin si haa laaffisu. Yoo akka tasaadha nuti dubbachuudhaafi ama sitti fakkaate laa hamaa miti kun. Hamaa si hamachuudhaaf si hammeessuudhaaf maqaa kan kee tureessadha namni si arrabsuuf wallahi hin dubbanne tasuma taate. Nuti irra caalatti ijoollee cidha sanii dubbachaa turre. Irra caalatti ijoollee dhuftee ol seentee wanna jettee san. Saba saniif jecha dubbachaa turre ayyee sun akkasiiti waan kana yoo hubatte tuuni rakkoon qabdu taani nuti illee nama dogongoruu dandeenya akka tasaa. Laakiin ammoo irra caalatti bakka kana wani ilaalle. Isiisanii sirreessi uumaa sun sirroofnaani teenya uumaa miti. Nuti eessallee waliin finnu walumaa asuma bira jirra uumaan ta'uti. Miidiyaa irratti wanni dubbatame tokko miidiyaa irratti furmaata argata jechuudhaaf asirra dubbannee akkasii abdii itti fufi yoo yaada qabaate. Ayyee abdii ati itti fufiiti. Ustaadaan sana Sheekh Jaaber dhiifamaa wajjin ustaadaan sana yoo isin walitti haasawwan waa balleessi jedheetani malee argaan jira akkasii argataan. Eshi. Okay, nan dubbadha bobe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessanu shaawwal. Taas Farhaan duraan dursee baay'een gammade galatooma baga dhuftanii baga mubaarakii waamtanii mubaarak iddoo sensitivity yeroo deemu ana biraan nabdanu
baay'een eeggadha because akka rakkoon uumamu waan hin barbaannee fi duraan dursee Mubaarakiin baalageen duriyyeen abbaa argee arrabsaa oolti. Isa miti maatii isaa rabbiraa mataa godhu arrabsaa oolti. Ituu argitanii kabaltanii yeroo rakkoon qabu baga jettanii waan jettanii isa birattan siniin jedhaa jira sababa isaas keessaniittu isin abbaadha. Abbaan in qixaaxataa in qunxuuxxata ilmaan isaa. Yoom ammoo balleessitan badii keessaniif sila sitti maan ture adabatee callumeedhee obsee dhufee isin gaafachuu qabu yookiin nama isin gaafachiifachuu qaba jedheen itti himaa ture ansil. Maaliifi garaagarummaan akka hin uumamneen sodaadha waan ta'eef isin warra gara amantaa kanaatti nama waamaa jiru galgalaa ganama. Gara amantaa kanaatti nama harkisaa jiru. Badiin xiqqoon qaawwii xiqqoon uumamnaan namatu nutti fayyadama jedhee himaatan ture akkuma hin gada jechaa ture. Amma kanan Mubaarakiif dhaamu akka obboleessaatti akkuma obboleessi kee garee wangeelaa keessa jiru har'aa kaatee garee shaadaa keessa galeetis. Isaanii wajjiniin shaadaa qabsiifta garee shaadaatti galii abbaa keenya abboota keenya nama gurguddaa akkasii qabnu kana aafuu jechisiifadhu kan koo kana ati garee shaadaatti galteetta kana booda salaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانت فمي دوغا ربنا أبديو صون دكتورين ديمو بيتشون أنا بديت الإيه يعني بيكو أكنا لا تلي لا نبتي وامن تسارة تجار بكسيس بيجي هندتي ونما ده بتودا ونني مباركين جيتشي بربادو سادا وليرة تقديرو nama mana keetti kaafira gashitee gaafii gaafate jechuun ati akkuma jira gaafattee dhaggeeffataa malee masjida keessa fiddee gaafii akka gaafatu si nama bara. Muslima hunda si hordofaa jira. Kan waa hubatu jira kan waan beekneetu jira zan. Miidiyaan kun waa hunda baattee deemti. Namni masjida keessatti fiddee nama gaafadhuudha. Mubaarak beeyatu mana isaanii deebiin dubbannu wallahi. Maaliif jara keessa dhaqxe waan taate akka nama waldaa keessa dhaqee gaafataa jirutti shubaa jaratti dhumta malee asitti miti. Mana keessa dhufuun garuu akka nama masjida keessatti gaafii jara gaafattee namni waan beekne waan beekne wanna ta'uuf jechuudha. Inni maal jedhaa inni maayyuu uffataan osoo hin taane ba Iyesuus namni dubbis hin jedheeti lallabataa jiraatti hin dhageenye malee. Fayyinni uffataa osoo hin taane Iyesuus gaaf jedhu silaa qabaneeti mataa keessa tiksiidhaan dha'u barbaachisaa ture. Kanadha akka